Adato ayiyo abako abiyo Buleya nambayo Sitan himaya wakayo Adato ayiyo abako abiyo Buleya nambayo Sitan himaya wakayo Ya jirubi ya orma Mukajita namorma Akamin obsetrai Wakayo mudafra Akkam jirturu daawwattootaa fi hordoftoota keenya kabajamoo bakkuma jirtanitti nageenyi keenya karabbii isin haa ga'u jechaa arra obbo Badrii Saaphaloo waa'ee imala jireenya irratti mariidhaaf dhiyeessinee jirra. Obbo Badriin as Kanaadaa magaalaa Edmontonitti hawaasa isaa nama tajaajilaa ture dura taa'aa community Edmonton ta'ee dalagaa kan turee fi arra ammoo mootummaa miti ummataaf kan tajaajilaa jiran yaada isaatii fi waan keessa dabran baqattummaa irratti akka nu dhiyeessaniif affeerree jirra nu hordofaa isiniin jedha. Bagana agan naaferte obbo Abdallah bagajiraate galatoom. Galatooma Badrii mee muuxannoo keenya waa'ee baqattummaa keessaa kaasnee haga jireenya keenya gamana biyya baqattummaa lammaffaatitti deemuuf deemnaa yaada kennaan mee baqattummaa irraa kaatanii as geettanii muuxannoo keessan keessa dabritan jalqabarraa usunuu ibsatanii hawwina. Hedduu gaariidha. Ani nama baadiyyatti dhalatee guddate tokko ijoollummaarraa lafa qabsoo bilisummaa Oromoo itti dhalatee itti guddate keessaan ture. Yeroo hedduu jeeqama walitti dhaabbataa keessatti nama guddate. Achirraa ka'ee sadarkaa barnoota olaanaa fi gara Finfinnee yeroon dhufuus if sodaachaa if birrachaatuma amataa hagaan yuunivarsiitii keessa ture. Kana booda akkuma beekamutti yeroon inni dura jalqabee yuunivarsiitii dhufe yeroo dargiiti san booda wayyaanee dhufe yeroo dargiitis exactly wahuma booda yookaan wayyaaneen dhufte nu mudachaa ture. Haalli kun kan walirraa hin cinne ture boodarraa yuunivarsiitii irraa eebbifamee hojjechuus jibbaadhee haga tokko hojii mootummaa keessaa haga tokko hojjedhee bakka sanittis nagaa ta'uun dadhabamee walumaa galatti haalli kun kan walirraa hin cinne ture boodarraa yuunivarsiitii irraa eebbifamee hojjechuus jibbaadhee haga tokko hojii mootummaa keessaa haga tokko hojjedhee bakka sanittis nagaa ta'uun dadhabamee walumaa galatti maayii irratti egaa hubamni hedduun akka dhuunfaattis narra ga'ee uummata Oromoo hedduurraas ga'ee biyyarraa akkuma nama birootti baqadhee biyya Keeniyaa dhufe. Keeniyaa keessatti egaa hammaan ture amata torbaan ture amata tokkicha duraa biyyuma baruudha ture achi boodaan hawaasa tajaajiluuf inni jibbachaa ture warreen achi jiran wajjin jaarmayaa miti mootummaa kan Saaphaloo Foundation jiru dhaabnee baqattoota kuma hedduutti lakkaawaman afaan Ingiliffaatii fi kompiitaraa waan adda addaa barsiisaa turre. So achi boodaan almost amata 13 ture amma gara Kaanadaa dhufe. Asittis haga tokko barnoota irratti haga duraa dabarsee san booda community tajaajilaa ture. Achi boodaan amma jaarmayaa mootummaa kan Focus Foundation jedhamu bu'uureessinee san akka hojii gaggeessaa takka executive directoraattiin ammoo hojjechaa jira. Atigaa
sararri baqaa kana fakkaata. Mee gara duubaatti isin deebisaa waa'ee baqaa hagam akka ulfaatu fi rakkinni achi keessattis mudate waan addaa jettu jiraates asuma keessaa nu himuu dandeessanii hordoftoota keenyaaf. Dhugaadha. Baqataan bifa hedduun baqachaa ture. Warri garii lubbuu baafachuudhaaf warra baqatee, warri garii kan dinagdeedhaaf baqatees ni jira, kan gargaaramee bifa ispoonsoraatiin biyyaa ba'es ni jira. Keessattuu warreen lubbuudhaan baqatan kan nama tokkollee firallee alaa hin qabne hedduu rakkatu. Akka nama tokkootti nama warra san keessattiin if ilaalaa ture, akkasuma dhugaanis jirus. Kanaaf bayxii baqachuun biyyaa baqachuun kun waa hedduu si dhoowwiti. Tokko dura biyya silaa qabdu si dhoowwiti, achi boodaan jaalala aalii tafiraa obbolummaa tanii lafa irra guddattee si dhoowwiti. Qabeenya si dhoowwiti. Irra hamaa ammoo yoggaaniif biyya baqaa keessa jirtu. Biyya baqaa biyyi walumaa galatti biyyummaa nuti dura itti baqannu tuni biyyuma akka Itoophiyaa tanii furmaata waaraasii kennuu hin dandeenye. Tani warri UN dhaqee achitti kaampii tolfatee mooraa tolfatanii mooraa san keessatti walitti qaban yookiin yoo magaalaa jiraattes akkuma nama mooraa jiruuti. Yeroo hedduu ati wanni yaaddu biyya sadaffaa tani furmaata waaraasii kennitu barbaadda. Biyya sadaffaa furmaata waaraasii kennitu kana argachuudhaaf kara jaarmiyootaa deemuu qabda. Amma yeroo kana keessatti ati yeroo jaarmee bira galmooytee walii haala deemisa keetii eegdu totally wanni abdii jedhamaa wanni hundinuu si harkaa baheeti waa'ee jiruu teetii irratti si harkaa baheeti harka nama biroo seena jechuudha. Jireenya kee kan achirraa hafe fuula dura kan irra murteessu warra UN'ti yookiin jaarmiyoota biroo kan UN fakkaatan kan hiree namaa kennanii isaaniitu hiree si kennan. Yeroo kana keessatti namni hedduun ilmi namaa abdiidhaan jiraata. Abdii yoggaa jennu beektaa jiruu kee keessatti pilaana baafta waan boru dalayduu, waan amata dhufu dalayduu, waan umrii kee keessatti ittiin ga'a jettee yaadduutu jira. Ilmi namaa abdiin jiraata. Abdiin kun hundinuu ni dhukkaawa jechuudha. Baqa keessaa wanni guddaan namni hedduun gariin ifirratti illee beekaa, gariin ifitti illee irratti hin beeku. Hubaatiin yeroo sanatti jiruu biyya baqaa dura itti baqatte san keessa si mudattu eega biyya sadaffaa biyya silaa qubatte tan biyya akkuma biyya keetiitti lammii biyyummaa sii kennanii jiraattu kana keessatti illee bara dheeraadhaaf godaannisni yeroo sanii si keessa ture jechuudha. Kanaaf namoonni hedduun post-traumatic syndrome takkaa'uu haala hamaa sirra mudate asxaalee tokko ni qabaate jechuudha. Ormi biyya bahee biyya ormaa jiru bokkisuu numa barooda Yeroo baqatan kana biyya keessatti taa'anii obsanii jiraachuudhaa fi biyya banii baqatanii jiraachuun kamtu irraa gaarii ta'a jetteetiin yaaddaa waa'ee baqaa irraa osoo gara biyya sadaffaa kanatti asii dhufneen duratti mee isa kana wal madaalchisuu akkamitti dandeessa? Kuni gaafii dhugumatti gaafii ulfaataadha. Maaliif jennaan tokko akka haalli yeroo sanii si godhuus murteessaadha. Inni kun bifa waliigalaatti anamma dhugatti fakkeenyaaf fuula tokko ni olaalti. Let's say namni tokko ka gaafa nuti baqannu sanii fi haalli yeroo nuti baqannu san turee fi haalli eegas booda dhufee fi haalli amma jiru even yoo ummatuma Oromootu fudhatte yoo humnuma qabsootu fudhatte yeroo itti baqachuun irra wayyaa fakkaatuu fi ta'uu dhabni faayidaa qabaachuu dhabni suni waan biraati. Irra furmaanni baqadhee yoo deeme irra faayidaa
uummata kiyyaafis qabsoo kiyyaafis godha yeroo itti jettee yaaddu baatu jiraata. Gara birootiin ammoo yes fuula dura dhaabbatteetuma bakka jirtutti namni wal jaaree irra aanuun biyya fi wanni ga'aan jiru sunis yeroo itti filmaata qaba. Fakkeenya tokkoon si hima. Yooniif amma haala abashoonni dur Oromoo tanaa fi Oromoon tun akka biyyaaf biyya keessaan baane even Oromiyuma alattu kan beekamne isaan kana ugguruu fi hambisuudhaaf kaayyoo isaan godhan tokko lamada bifa barmootaatiin biyya alaatti ka ergatan isaanuma qofa ta'anii addunyaa tanarratti namni addunyaadhaan wal qunnamee rakkoo Oromoo himu akka hin jiraanneef hidhaa isaan hidhan san cabsuudhaaf amma alatti baatee har'aan tana namni tokko maal jechuu danda'a seeta adda ala baanu osoo gaafas namni deemu hundi hoogganoota adda bilisummaa Oromoo kagaa dura bahee irraa jalqabi osoo dhaabbatanii biyyuma tanaa lolanii biyya bilisoomsuu danda'an jee namni tokko dubbachuu danda'a. Inni kun ammas osoo guyyaa sun karaan sun baqaqee namni kun ala bahuu baate arra silaa Abiyyi almost already sa'a hamma jiru kana qaata minilik ta'ee akka minilik qaata ta'e osoonif sakaalii fi haalli addunyaa qabsoon alaa fi keessa Oromoon itti jirtu tun wal simattee itti jiraachuu baattee kan jiru namni tokko bifa kanaan dibbeeta godhuu danda'a jechuun falmuu danda'a. So kanaaf anama dhugumatti kanaatu kanarra faayidaa qaba jechuurra yes haalli mudatee namoonni yeroo sanitti baqatanii wanni isaan karaan isaan turreen isaan baasan wanni arra isaan diasporaan hojjechaa jiran kun hundinuu waan laafatti ilaalamuu miti. Gara kanaanis kana. Kan ammoo biyya hafee ciniinnatee qabsoodhaaf itti fufees hagasuma takka kabajaa warri alaa kunis warri biyya keessaatis hagasuma takka kabajaa kennaafii jechuudha. Kanaaf wal bira qabnee kanaatu kanarra wayya jechuun ani natti ulfaata garuu hagaan an hubannoo kiyyaatti. Bareeda yeroo Keeniyaa keessa jiraatanii baqattummaan jiraatan faawundeeshinii dhaabdanii akka turtan nutti himaa jirtan. Faawundeeshinii kana hayyamaan kan godhatammoo akkasumaan taa'uu irra yookaan bu'aa sabaa buusna ka jedhuun bifa akkasiitiin dalagaa turtan. Hagam ammoo seera qabeessa wanni sun. Faranjiin waggaa dubbattu barbaachisummaa waan tokko haadha waa uumuuti jetti. Necessity is a matter of invention jetti faranjiin. Sure. Achitti namoota qaraasisuu barbaachisummaatu nu dirqee ani yuunivarsiitii barnoota digirii lamadaa osoo baradhuutiin biyya baqadhee deeme. Yeroo achi dhaqu toora nama 23 Oromoon qoftiin Naayiroobii keessa jira. Namoonni poolisni ala gabbahanii sosoobuu sittiin dhiisan namni mana oolaa. Manni barnootaa ijoollee baqataatiif barnootaan hayyamu daa'imman kun alayyaa'aniiti dhukkee tana keessa taphatu. Na dura namoonni 2-3 akkana ijoollee ganda walitti qabanii fooqi irratti jechuudha qaraayisu. Waan kana yoggaan arguun anammas nama high school osoo barsiisuu sanboodallee muuxannoo barsiisuu kana nama qabu achi deeme. Kanaaf waan kana mee ijibbaata godhuun qabaa jee namoota barsiisotaa fi kana wajjin walii gallee jalqabne. Osoon jalqabin duraan garuu mana barnootaa tokko na bira qa'ee bakka fooqinan irra qufadhee maddii jira. Mana kana dhaqeetiin namticha principal takkaa'u daarektarticha mana barnootaatiin akkami eega barnootaa booda yoon ijoollee baqattootaa kana asitti walitti qabee barsiise hoo hin jeen. Ogaa kana namtichi kun waan hin eeginnaan jee. Achi tura Oromoon wal lolanii baangaadhaan mashatiidhaan wal ciran achitti. Ati amma Oromoon barsiisa jettaa uummata Oromoon mana barnootaa kana naqaa jettaa warra ifiifuu alatti billaa wal ciru warra ablee wal ciru. Maaliin asittis namni walumaa loluu jennaan noo jedhan Itoophiyaa dhaqeetiin beekaa Oromoo jechuun uummata duubatti hafa uummata dalagaan isaanii waluma ciru waluma jeesu exactly woomaa bashaan jiru. Kana naagallakkaa beeyte. Okay, ati Itoophiyaa eessa turte? Itoophiyaa Finfinneen ture. Hayyee baadiyyaa Harargee Arsii dhihaa fi kana buutee uummata Oromoo agartee beeytaa hin jeen hin dubbifnee je. Okay, hayyee gaa ati namaatu sitti hime malee Oromoo sanuu hin beeytu. Galatoomi jeetiin ammaas deebinee
jara wajjin namoota keenya wajjin marannee wareegamuu fedheenu haatti seenu jennee dura nama 40 irraa maallaqa shilingii 100 biyya sanii fuunee booda ati gabaabattu dubbii dheertuu gabaabsuudhaaf itti seennaan hayyama Oromoota Booranaa kan achi jiranii isaanii wajjin taane hayyama mana barnootaatiif baafne eega baafne booda hayyamni sun garuu bakka barsiifnutti dhufanii poolisiin nu hidhuu hin danda'anii achii fi mana jidduu garuu dhokannee bobbaanee garuu qabna akkammaa kanatti bichi nagaan taane Keeniyaa yeroo sanatti bifuma fedheenu siidhan si agarraan so akkasuma tahaati yeroo jalqabnu ijoollee almost 680 jalqabne almost amata 4 keessatti sagantaa kompiitara barsiisuu fi ati gaafa dura jalqabnu toora $60 biyya naani taawwanni jalqabneeni eegana biyya alaatii fi kana hunda Oromoon istirmatanii qabeenya gurguddaa miliyoona hedduu maallaqa biyya saniitti lakkaa'amuu fi pirogiraamota addaa namoota hedduu kompiitaraan eebbifnee afaanis barsiifnee achi keessaa amma warri biyya kanallee dhufanii ijoolleen achitti dura jalqabde kan digiriin eebbifamtee hojii mootummaa direedu ni jirti. Even biyya keessallee ni jiranii. So dhugumatti waan gurguddaa dalagaa turre boodarraa manni barnootaa keenya barcumni ijoolleen teenya irra teessuu fi barcumni manni barnootaa biyya sanii irra ta'an adda ture keenyaa caala ture maaliif nuti UNHCRtu meeshaa san hundaa nu bite fandi nu godhanii. So akkas ture hagaan deemutti waan gurguddaa dalaynee deemnee booda amata 5 moo kana booda tureeti sababa amma gartee amma yoon ibsuudhaaf illee yeroo nurraa fudhatu irratti booda wanni suni faayidaa dhabee amma dalagaan jiru natti. Sadaffagaa akkuma beekamu waa hedduu bu'aa bayii qabdi. Bu'aa bayii kana keessatti mee waan keessa qaxxaaburtan? Yaa biyya sadaffaa dhufuun gaariidha. Nagaya harkattaa biyya dimokiraasiin jiru biyya dalagattee jiraachuu dandeessu. Ammoo kana jechuun laafumatti wanni hundi siif ol qixxaatee akkamma yoggaa biyya kana dhufne namoonni garii immeejii takka mul'ata gartee dhugaan ta'in tokko qabanii fi miti. Ammallee akka namni garii buttuu fakkeessan biyya hamtuu fakkeessan illee miti. Yeroo hedduu biyyi kuni wanni isiin siimiitu tokko qabeenya akaakoo fi abaaboon kee warri keessan hunda dhaalaa dhufte kan siif abbaan keessii qopheesse hunda kan aaliin ta'e gosti keessii qopheesse hunda dhabdeeti biraa deemta. Akkuma nama baratee tokkottuu kwaalifikeeshina feete yoo qabaattees as dhuftu standaardii osoo beekumsi ati qabdu garaagara qabaatee osoo hin tahin ulaagaadhaa fi standaardiin jarri kaayyatan waan siif jecha ka qophaa'e waan hin tahiniif isa kana cabsite keessa seenuunis qabsoo danda'e. Qabsoolee hedduutu jira. Wanni biroo kutee qilleensuma biyya naatiin wal baruu qilleensi keenyaaf kasiitii wal addaa bifa adda addaatti nama adda addaatiif chaalenjii adda addaa qaba. Haa ta'u kanaaf ammoo deeggarsi gara mootummaatiifis gara hawaasa keetiifis godhamu laafaa miti. Kana keessa
yeroo daa'imaa wajjin dhuftu yeroo malleen baradhallee jirtu kun hundinuu wanta mataa isaa qaba namni tokko kophaa dhufee fi maatii wajjin dhufees bakka itti irraa advaanteejii qabuus qabaa bakka itti wanna qabuus qaba dadhabina qabuus qabaa kun waan if danda'e kun egaa irra caalatti waan nama hunda itti wal fakkeessuus ni qaba faaktarootaan amma duraan tuttuqessan irratti waan ammoo namni dhuunfaadhaan namoonni akkaataan dafanii adaptability dafanii biyya tana fudhachuu fi amala biyya naa fudhachuu fi wanna godhuutis garaagarummaa qaba. Bareeda yeroo dhuftanii uummata keessan tajaajila akka turtan dhaga'aa turree nullee asuma keessa jirra jechuudha haga wal dhaqqabnetti saniin durattis tajaajilaa turtanii. Uummata tajaajiluun agam nama gammachiisas lammaffaa ammoo uummata keenya akka gamtaan jiraatu biyya keessatti jiraatu kana keessatti hagam jabaadha bu'aan isaa akkam. Uummata tajaajiluun hedduu gaariidha. Satisfaction asii kenna. Hagas mata kammas jabaadha. Keessattuu yeroo dura dhuftu harka tokkoon qubsuma hojjechaadha. Harka kaaniin hawaasa kiyyaan tajaajila jechuun namoota hedduudhaaf chaalenjii gurguddaadha, morkii gurguddaadha. Maaliif jennaan diraayivii takka waan si keessaa hawaasa kee kana akka hawaasa birootti bakka sarbiisaa tokko bakka tajaajila kennan tokko namoota biroo yoo dhayxe namoonni keenya hoo yoomi akkanatti ifii wal tajaajilan yookaan uummata wal tajaajilu agarte bifa hedduudhaan tajaajiloota kennamuu fi haala itti ambitii wal gargaartuu fi haala itti hamilee ati yeroo dheeraa keessatti uummata kee kana bakka ati itti ilaaluu feetuu fi akkatti arguu feetu kana yookaan abjuu akkasii qabduu fi kanammoo akka ati hin goone ifiifuu akka nama gartee muka tokko kan galaana gubbaa deemurra dhaabbattee waan birootiin lafaa fuudha jettu mukni ifiifuu gara gaggalaa deema akkasitti ta'a. Haa ta'u gargaarsuma gamaa gamanaatiin ifiifis wal gargaaruudhaan fakkeenyaaf akkaan dhufetti almost amataa tokko guutee osoo wannan jiiniin community keessatti hirmaadhee saddeettan itti aanuuf community geggeessaa ture. Dhugaadha nagafiitti darrabdi jaanii waan dandeenyu godhuudhaaf ijibbaannee faayidaan hawaasaa warra waliin hojjechaa turre hojii buufnee ni jira. Akkasuma hojiiwwan hedduun irraa hafuus kan ammaasitti jiru ni jira. Kanaaf uummata tajaajiluun hedduu nama gammachiisaa. Keessaahuu yeroo ati hawaasa kee tajaajiltee namni tokko sababa ati tajaajilteef furmaata rakkoo isaatiif harkatee ol wanni ilma namaa gammachiisu hin jiru. Wannummaa ilma namaatu social animal takkaa'uu uummata hawaasummaadhaan uumama hawaasummaan jiraatu gamtaan jiraatu wanni taaneef isaan. Gamtaan jiraachuun kun bu'aa qabeessaa jettanii jirtanii gamtaan yoo jiraattan biyya kana keessattis wal gargaaruuf tumsuu dabalateetiin dubbattanii gama biyya irraa baqatnee tadii dhuftan kanatti hoo yeroo kana gamtaan jiraattan bu'aan kennitan maaltu jira akkamitti bu'aan kenna? Amatoonni dabran eeroon egaa wayyaanee san duraas akkuma reefu kaasuu jalqabetti Oromoon qabsoo jirti qabsoottuni ta'addaan hin citinii ta'arraan baate. Kana keessatti wanni tokko faayidaan amma namni ala kana beektaa ala kana gar tokkoon yoo laalle Oromoon yoggaa makmaaktu ulee harkarra furdatte jetti. Ala kana nuti akkanatti Awustiraaliyaa jiraachuun, Awurooppaa jiraachuun, Ameerikaa jiraachuun, Kaanadaa jiraachuun kuni mootummaa Itoophiyaatii fi warra sammuu Itoophiyaa yaaduuf ulee harkarra furdatte sanitti taane. Qabattee ulee harkarra sirra harka keetirra furdatteen qabattee nama dha'uu hin dandeessu beektee si harkaa utaarti. Akkas jechuudha. So kun ammagaa akka isaan amma fakkeenyaaf yoon wama tokko sii kaasee nuti akka communitytti 2014 takka bara 2014 irratti duraan haalli tokko waggaa dhufee lafaa kaaneetuma waa gargaareetuma mana dachaanaa lafaa kaaneetuma waa gargaaree lafa dachaanaa mana dachaanaa
jechuun diinagdeedhaan jechuu kiyyaa. Bara 2014 keessa garuu waan tokko irratti walii galle warri koominiitii keessa jirru. Wanni kun waan dhaabbataa deemaatii miti, waan dhaabbachuu deemuu miti, waan tokko haa goonu jennee sirnaan koree diinagdeedhaa ta'eef dandeesse dhaabne achirraa eegallee yeroo waltajjiin tokko godhamte yoo hiriira goonees hiriira dhaadannuma qofa dhageessifnee hin gallu jennee walitti dhufnee xiqqoo qabnu walitti buufnee yoo xiqqaate hagammaatti horii guddaa mootummaan irraa dhukkubsattu kan ammoo hawaasa keenya fayyade kan gamtaaniis gaafa abdiileen akkas godhees yeroo irreechatti namni kasin miidhame mana manatti areera ijoollee dhukkubsattee qabuu fi warrallee taaziyaa teessisuu boo'icha teessisuu waa hedduu waan goonee jira. Akkasumatti gaa namoonni kan koominiitiis, kan afoorshaas, kan jaarmaa birootis, kan dhuunfaanis Oromoon waan dandeessu gaafa sirraa san duraas jalqabdee hagammaatti itti jirti. Kana biraan gaa hiriiraas haa ta'uu qaamota mootummaa addunyaa kan biyyoota keessa jiranii kana bifa addaatiin dammaysuu irratti fakkeenya tokkoon si kaase amma yeroo ammaa kanatti hubannoon kan Tigraayis dabalatee hubannoon addunyaan haala Itoophiyaa keessa jiruuf qabduu fi dhageettiin amma Oromoo qabdu itti baha qabsoolee fi ijibbaata fi heddumminaan hirmaannaa uummanni ala jiran kun godhaa jiranii. Kun egaa wanni asii godhan kun dhiibbaa biyya keessaa irratti haala biyya keessaa dhiibbaa irra uumuu irratti gahee guddaa qaba jeetii yaada. Biyya amma keessa jirru kanatti biyya sadaffaa kan qubannee nagaan keessa jiru kana keessatti tajaajila godhaa turtanii gaafa biyya baqa lammaffaa Keeniyaa turtanittis waa'ee barnootaa kana kaastanii achi tajaajila uummataa godhaa turtanii waan kana hoo asitti akkam bu'uuressuu dandeessanii yookaan carraan suni akkam isiniif ta'e? Gaafa biyya baqaa jirru sanii Keeniyaa keessatti yeroo fi humni namaa haga ati silaa yaaddu olii jira. Yoggaa biyya sadaffaa biyya Firaanchii kana dhufte wanni ati itti rakkattu humna namaatii fi yeroodha yeroon qabdu. Kanaaf jaarmoonni hedduun jalqabamanii jiranii Oromoon jaarmee hedduu jalqabdee jirti. Namoonni yeroo dhabuufis haa ta'uu sababa adda addaatiif fakkeenyaaf ani mataa kiyyoo fuutee jaarmee kana 2010 irratti dura galmeesse. Amma 2017 Jaarmaa kana hojjetamee maqaa illee osoo achumaan dhooftanii bareeda. Namoonni yeroo dhabuufis haa ta'uu sababa adda addaatiif fakkeenyaaf ani mataa kiyyoo fuutee jaarmee kana 2010 irratti dura galmeesse. Amma 2017 Jaarmaa kana hojjetamee maqaa illee osoo achumaan dhooftanii bareeda. Jaarmeenni kun Focus Canada jennaanii Foundation for Oromian Culture, Education and Arts Services. Jaarmee kana dura website illee akka ajaa'ibaatti waan silaa dalaynu hunda wanni hundi achirra jira. Namni tokko dhaqee Focus Takao Foundation for Oromian Culture yoo jedhee Google irra laale hundinuu argina. COVID kana irra guddaa ofiisarraa websaayitiitu waan ati dalaytu si agarsiisa uummataa fi waan godhuu qaba. Online presence'n murteessaadha. Jaarmee kanaaf 2010 keessa dura galmeessine haga 2017 hedduu hojjechuu hin dandeenye. Haalumaan amma reefu juusan humna namaas haa ta'uu yeroos haa ta'uu wanni hedduun waan sakaalaa jira. Haa ta'u immoo yeroo sanirraa kaanee sababoota hedduudhaaf
Alumaan amaree fujuusan humna namaas haa ta'u yeroos haa ta'u wanni hedduun waan sakaalaa jira. Haa ta'u immoo yeroo sanirraa kaanee sababoota hedduudhaaf murannoodhaan jalqabnee I think barmoota ijoolleedha. Barmoota ijoollee guyyaa biroo sagantaa birootiin yooniif bal'inaan barmoota akka ofirraa hojii haasoo natti tola. Maaliif jennaan barmoota ijoollee asitti maal barsiisan kan jedhee yaadus ni jira. Maaliif biyya baqaatti dhugaa ijoollee mana barnootaatti deemtee barattuu hin qabne asitti hoo kan jirutu jira. Garuu asitti immoo chaalenjii gurguddaa jiru namoonni hedduun ni beeku. Akka amma nuti warri dalagu kun itti beeknutti beekuu dhabuutu mala. Anyways, bara 2017 irraa kaanee ijoollee 25 jalqabne barnoota. Ijoolleen tuni waan amma nama hedduu ajaa'ibsu. Nuti biyya Ingiliffaa fi Faransaayifaa dubbatan. Ingiliffaa irra guddaa dubbatti Kaanadaani. Faransaayiffaas ni dubbatti akka afaan lamadaatti dubbatti. Garuu biyya kana keessatti ijoolleen yoo dura dhufte nuti bakka nu qubannu Ingiliffa baratti. Garuu gireediin mana barnootaatti isaan qaban maatii fi Ingilish yoo bira qabde kamtu irra guddaa kajuu abbootii ijoollee bira. Haa ta'u nuti yoggaa ijoollee 25 jalqabna. Ijoollee 25 keessaa ijoollee intala takka qofaatu B qaba Ingiliishitti. Hundi C qabdi. Achirraa jalqabnee booda ijoollee tana haga cinaa isiidhaa honor students haga straight A fiddutti deebinee immoo hedduun isaanii akka gartee B'dhaa fi A akka isaan fiduu danda'anitti walitti dhaabnee wintaraas samaraa fi wintaraas jechuun sa'a manni barnootaa cufamuu osoo hin beekne ala daasafti gaafa duraan qaamaan qaraasifnu asitti qaraasifnaa amma immoo Zoom irratti qaraasifnaa. Duuba wanni faayidaa guddoo itti arganne tokko isa sani waa'ee ijoollee barsiisuu kana. Amma yoo rabbi jee torbaan dhufu keessarraa jalqabnee yoo xiqqaate nama 5 kan mootummaan summer job jedhanii ijoollee yuunivarsiitii qaraatu deebitee ijoollee biroo gargaartu akka qaxarruuf fandii akkasii argannee yeroo gabaabaa keessatti qaxaruuf deemne jechuudha. Kanaan ammoo haalee ijoollee amma 35 akkana ijoollee ni qabna haga 100 ol guddisuu deemna. Kanarrattis namni keenya warreen kana dhageeffattan nu qunnamtanii akka ijoolleen teessan qooda irraa fudhattu samara kana akka isiin tola barattu mana teessee jechuudha. Laayiniidhaan kompiitaraan barsiifnaa. Proogiraamota nutu bitaa abbootiin haga danda'anitti yoo qooda buusanii sumaa rakkoon qabu. Sagantaan guddaan tokko akka gaggeessaa jiru kana. Sagantaan inni biraa sagantaa nuti walumaa galatti ijaarmeenni kun kaayyoon inni ka'e baqataa fi namoota haaraa biyya kana dhufu humneessuu kan jiru. Empowering emerging immigrant and refugee community jenneeti. Bijini mul'anni keenya sanii kana yoggaa jennu kara barnootaa, even kara dinagdee, kara fayyaa, kara hawaasummaatiin hawaasni keenya akka isaan itti akkuma hawaasa biroo hedduu jiranii akka hawaasa kanaatti akka walirraa faayidaa horatanii deebi'anii biyya ifiillee fuula dura fayyaduu danda'anii irratti asitti akka gad dhaabbatan. Reefu waan tokko kaaftee turte. Warri as jiran kun hagam takka warra biyyaa hagamtaan gargaaru kan jiru. Warri as jiran kun hagam takka asitti sirnaan qubachuudhaaf wal gargaaran kan jiru gaaffii guddoodha. Isiisan sanimma nuti gaaffiisan cufuudhaaf asitti hojjannaa jechuudha. Maaliif namni tokko dhufee jiru biyyanaa waliin beeknaa halkanii guyyaa ani mataa kiyyaan akkasiin ture sa'a guyyaa 7 talagaa 7 days hojjechaa ture. Kana keessatti osoon professional barsiisaa qabu ijoollee tiyya grade report isaanii yeroo haga tokkoof hin beekuun ture. Maaliif sa'aan qabu? Kanaaf gaaffiilee akkasiisan institutionally gara jaarmayaatiin furmaata kennuuf waltiin isuu yoo ati ma fakkeenyaaf fuullee tokkoon bobbaate ani immoo fuullee kaan bobbahee wannan gartee gaaffii silaa qaawaa hawaasa keenya mudatu kan hawaasni keenya akka beeku wanni tokko jira asirratti wanni hawaasni keenya ilaaluu qabu. Akkuma gara hundaan jiru kee kana moo'uudhaaf jibbaatti biyya kanatti hawaasni hundi Chaayinaa warri Hindii namuu fuullee qabateetti bobbahee qaba. Dorgommii jira. Kana keessatti ati hawaasa
informed hawaasa faayidaa hin qabne hawaasa barmoota irratti fuullee hin deeffanne yoo taate biyyatti Habashaa balaaleffannee asitti eenyu balaaleffachuu deemna maas. Kana kun mudachuun qabu kan jiru qabna jechuudha. Kanaaf fuullee hundaan dalagu. Kanaaf ammoo wanni guddaan si gammachiisu deeggarsinii fi hireeleen gurguddootu jira yoo ati itti dalagdee. Dhugumatti ammaa jaarmaya kana akkumaan reefu si kaasetti bara 2012 fi bara 2017 irraa jalqabnee yeroo ammaa kompitiishinaa warreen silaa nu fakkaatan warreen amata 20 dalagaa turan amata 25 dalagaa turan kan olloota keenyaatti wajjin walmakita jira jechuu dandeessa. Haala halkanii guyyaa dalaguu waan jiruuf jechuudha. Hordoftoota keenyaa gaafiif deebiin keenya akkuma itti fufetti jira. Itti dabalee obbo Badrii carroomtaniirtanii biyya keenya irraa hagasiititti dalaguu keessanii carroomtaniirtanii. Isa kana isin waa'ee as keessatti ammanni akkaataatti jiraatuun tattaaffiin keessan guddaadha. Warroota bifoota biraatiin dalaguuf maal jechuu dandeessa mee akkamitti dhaamsatanii fi kun bizinees irratti dalagaa kun waan garagaraa irratti dalagaa isa kanaaniif dhaamsa akkamii qabdaniif maaliif jettanii taa'uun akka bu'aan qabne isinuu himaa jirtanii jireenya mataa ofii qofa irratti hundeeffachuu osoo hin taane jireenya waan garagaraa dalaguun tajaajila ummataatiif fuullee takkatti akka luuncatu waan jettan dubbataa jirtanii isa kanaafoo maal dhaamtan maal barsiiftan amala bakkummaa keessanii irraa kaatanii daandii ammarra dhuftan kanarra. Gaafiin tuni beeki gaafii hedduu cimtuudha. Maaliif jennaan namoonni keenya amala tokko kanii aniga Habashumarraa dhaalee jenna waa hedduudha waa Habashaarraa dhaalee fi gabrummaan nurratti fiddee hin beeku. Amala tokko yoo waan ani waan tokko godhe namni biroo akkan goone fedhuu takkaa'u atummaan gartee waan tokko gooteetumatti wanna jechuu tokko dhiibbaa kan nurratti qabu natti fakkaata. Waan kana garuu irra aanuun hedduu barbaachisaadha natti fakkaata. Waan kana akkitti irra aanuu dandeenyu fakkeenyaaf amma osooniif warra like amanuti non-for-profit organization warra miti mootummaa jaarmee miti mootummaa geggeessu warra biizinasa dhuunfaa dalagu kanii biizinasa for profits warra dalagu dhiisi mootummaan kunummaa hankam takka neetworkii uumnee hojjechaa jirra hojjechuudhaaf ammoo qophiidha kan jiru irratti gabaabsee dubbachuu barbaada. Fakkeenyaaf amma wanni tokko wanni anamma akka nama tokkotti biyyanatti niin bare jedhee irraa yaadu namni dhuunfaan osoo hin ta'in gamtaan kan waan tokko aanuu danda'u. Gamtaa kana immoo itti uumtu wal jajjabeessuuni. Amma fakkeenyaaf biyya teenyatti yoo dukkaanni tokko asitti baname dukkaana biroo takkaa'u stoori tokko asii baname stoori biroo kan banamne godhu. Asitti amma naannoon stooraatii stoora. Maaliif namni tokko yaasii waan tokko wanna jee asumaa gabbee akka bitatu. Superstooraa fi maaloo dhayitees. Ka non-for-profit fi jaarmoota biroottis yoo dhufte amma waan irra dalagu jirru jira. Akka Afrikaa waliigalaattis akka immoo warra Edmontanii fi Albertaa keessa jiruttis. Wanni kuni Black Enterprise amma warreen even sadarkaa mootummaan hubattee ummanni gurraachaa kun shanyummaadhaan qalamaan waan adda addaatiin reesizimii kanaan affekti eega jenneen maaliif isaan kana jabeessuu irratti waan tokko hin goone kan jiru urreen tokko tan amma Justin Trudeau'n fi ministeera Ahmed Hussein faan jalqabanii fandiillee specifically supporting Black Canadian community initiative jedhanii eegalanii jira. Wanni kun ammoo jaarmayoota akka keenyaa kan Afrikaa namni gurraachi fi dhaabee geggeessu kana hedduu jabeessee kaleessa ammoo yoo xiqqaate almost jaarmaya haga 30 moo kanaati wajji wal geenyetti haasawaa turre. Kana keessatti namootaan qunnamtii qabu nama Oromoo kaniin jaarmaya even biizinasa dhuunfaallee warra godhu kaniin qunnameetu jira. Kana bira kutee amma fakkeenyaaf baranaa sababa
fandiitti yoo wahumaan an godhe sitti hime fandiitti sababa coviditti fandii mootummaan bifa waliigalaatti kenne ture. Isa sanirratti nuti akka fokasitti ministeera dhimma kana laalu wajjin duraanii quunnamtii qabna. Haa ta'u Oromoo guutuu Kaanadaati walii yaamne akka fokasitti achirraa ka'uudhaan communitiin Saskatchewan even haga Kitchener ba'ullee haga maas BC ga'utti informationaa fi haga gartee application sanillee irratti gargaarullee irratti gargaarre fandii sanillee argatan. Amma gaafii bu'uuraan itti kaafte sanitti deebi'uudhaaf wanni kun waan yeroo kennuufii qabnuuti. Dhugumatti waan tokkoof yoo wanni ati geggeessitu guddatti yoo wanni ani geggeessu guddate wanni inni geggeessu guddate qofa Oromoon biyya kana keessa guddachuu dandeessa. Yommaas nuti waliin jiraanne qofa waliin dalayne qofa garaagarummaa qabaachuu dandeenya. Mul'ata annatti mul'ateetu jira. Ani mul'ata kiyyaan jaarmayaan an silaa geggeessu san limiitii tokkoon maletti garabii tokkoon maletti haga maayyiitti biyyiin saniin dalaguu mirgaan qabaa haqallee. Atilleen akkasumatti ammoo biyyiina kanaas walitti finnee deebinee yoggaamma dubbii Oromootii fi dubbii gartee gamtaatti deebite waliin dalaguu danda'u qaba. Kanarratti anuma akka fokasitti abbuma fedheefu waamichaan godhaa fi akka namaatti illee yoon dadhabbii qabaate dadhabbii sana ammaan dandeetti irra aanee hojii dalaguudhaaf qophiin qaba. Fokasilleen akkasitti qophii qaba. Haalli amma jijjiiramni jiru tokko namoota keessaahuu non for profit organization fi for profit organization warra profitaaf gartee biizinasuma akka biyya dhuunfaadhaan dalaganii fi miti mootummaa dalaguufi biyyi Kaanadaa biyya hedduu gaariidha. Akkasiin gaariidha. Ati miti mootummaa takkaa'u non for profit dalagaadha. Social enterprise biizinasa galii galchu. Hagaliin deebi'ee osoonif sheerii addaan hin qooddanne deebi'ee hawaasa humneessu. Biizinasa galii galchu. Hagaliin deebi'ee osoonif sheerii addaan hin qooddanne deebi'ee hawaasa humneessu. Geggeessuu dandeessa akka jaarmaa miti mootummaatti. Amma kanarratti gaakanii mooraalillee hedduu namoota jaarmaa akkanaa dalaguu haasee wanna jiru kana gabaabumatti waan kana keessaa ba'uuf wanni ni jiru. Yes, ati wanni ati dalaytu faayidaa qaba. Wanni nan dalagu faayidaa qaba. Wanni inni dalagu faayidaa qaba. Ammoo faayidaa tana yoo caalatti walitti dhufne osoonumaattis dalaydu gamtaanis waan dalaynus akkasuma dizaayin goone irratti ha dalaynu taate moor ummataa guddatee deebineellee warran duuba hafilleedha faayidaa ta'uu dandeenya jeetiin abdadha. Bareeda galatooma gara dhumaa irratti deemnee jirra. Obbo Badri wanni akka dhaamaa isaatitti qabdan hawaasa Oromoo waliigalaa waa'ee baqattummaa keessanii kan of duuba deebitanii akkasuma ammoo biyya kana keessatti waan kanatu nu hafe jettaniitiin yaaddan wannoota jajjabaan itti deebi'ees kan sadaffaa waan addaa mudannoo addaa kanan qabaa yoo jettan jiraatu taate isallee akka nu haaftanii asumaan isin gaafadhaa. Galatoomii obbo Abdallah. Dhaamsi biyyi tuni hiree bal'oos qabdi. Ammallee akkasumatti chaalenjii waan garteessi si morkeessi waan godhaatis akkasuma qabdi. Chaalenjiis akkasuma qabdi. Irra caalmaatti addunyaa tanarratti hawaasni tokko kan milkaa'uu danda'uun yoonif jaarmaa milkaa'e institutionally yoo gadi hidhatee yoo jaarmoota adda addaa karaa miidiyaatiin haa ta'uu gara miti mootummaatiin haa ta'uu gara naggadaatiin haa ta'uu gara barnootaatiin hundaanuu hawaasni kaayyoo tokko uummatee kaayyoo sanirratti yoo bobba'u taate irra aana kan jiru. Kanaaf amma inni tokko akka jaarmayootaatti jaarmayoota jiruun waliin dhufnee waliin haasoinee jaarmaya keenya nuti hundinuu geggeeffachaatis jaarmaya immoo deebinee kaayyoo Oromoo bifa ol'aanitti geggeessuu akka dandeenyu dhaamsa dhaamuu barbaada. Inni kun yeroo hedduu ani amma
waan tokko beektaa jecha Albert Einstein yeroo hedduu juutu ani saniin wanna godha. Waanuma tokko waan wal fakkaata amatuu dalaydee itti baha addaa tokko fiduudhaaf jibbaachuun gowwummaadhaa jaabeeta. Ani yeroo hedduu yes waan tokko dalaguu qabna. Wanni kun itti dhiibnee yookaan itti bahan asichi dhiibnee itti bahan qabaanne taate achi as dhiibnee kuffisuu danda'uu qabna. Garatti dhiibasanii gara biraatti as dhiibdee ciisuu qabda. Malee asuma achi dhiibdee irra walii galtaniituma abdalla khayni dhiibna walumaan dhiibdanii achi adda chaatan dhiibnee galee jettee tana gabaafa. Dhiibuun ammoo dalagaa bibee ciisuu dhagalii wanna khaydiidi. Akkas. So kanaaf fuullee hedduutti bakkuma bira dheengaddaa jirrutti anamma gaafa turu wanni na hedduu galaana gubaa ture. Community keessaas ture jaarmaa adda addaa keessa ture. Maal siin juu seeta yoggaaniif dubbii walla jette. Matummaan isii jiraachisuun nu barqabsoo tokkos waan guddoodha matumaan jiraachisuun. Yes, yeroon takka yerootti waan jaarmaa tokkos haa ta'u, biizinasa tokkos haa ta'u, kaayyoo teetis haa ta'u, yeroon takka yeroo isii san jiraachisuu qabsooytu. Yeroon tokko immoo ta isiin jirtu sun jijjiirama fidde ta'uu qabdi malee yoo ati amatuu jiraattee anamma fokas amata dhufuu soggaa namni dhufee abdalla dhufee saboo wanni akkuma gaddaa jira maquma isaa asiin eeguunu abdalla waan guddoodha waan siin jee sanatti kan hin dhaadadhu taate no yes ani bakka waan dalagu hunda keessatti sanii ilaalladha yeroo hedduu ammoo hagaan hojjedhutti beeki rabbiin akka amantii islaamaatti sababadhu jee waan tokko godhi yaalisicha yaaluudha nama keenyaan yaaluudha jaarmaa soo taate itti seenuudha ammoo hagaan hojjedhutti beeki rabbiin akka amantii islaamaatti sababadhu jee waan tokko godhi yaalisicha yaaluudha nama keenyaan yaaluudha jaarmaa soo taate itti seenuudha irraan biyya tanatti deeggarsa hedduutu jira. Oromoon biyya kana keessatti NGO'n 50 ishii barbaachisa. Jabaachuudha. Yaada immoo warra gartee gargaarsa fakkeenyaaf bakka 2-3 si kaasuu danda'a. Yeroo ammaa kana irra caalatti namoota jaarmiyoota warra inisheet godhan hedduu hojii dalaguu dandeenya. Dalagaa jirra. 10 ol. Kana gubbaan kutee warrammaa saatahee sponsora nama fiduu barbaadus warra bifuma adda addaatti hawaasa Oromoo deeggaruu fedhu hedduun kan qunnamanii even akkuma dalagaa teenyaatti kana gubbaan kutee warrammaa saatahee sponsora nama fiduu barbaadus warra bifuma adda addaatti hawaasa Oromoo deeggaruu fedhu hedduun kan qunnamanii even akkuma dalagaa teenyaatti hojii isaaniitis gargaaraa jiru jira. Nuti waan kana itti fufuu qabna. Kana hoggaan jiru beekaa waan guddaadha galmeessine jechuuf yaamti. This is just a beginning. Jalqaba wanni jalqabarra jira. Yoo isin jabaatte beeki manatti nama hundaa itti dhodhooytee jijjiiramni jiru walla ja'a. Kana hedduu galatoomii Abdallaa afeerraa keetii fi hordoftoota keenya kabajamoo bakkuma jirtanitti kan hordofaa jirtan obbo Badriin muuxannoo fi mudannoo isaaniitis asumaan nu dhaamanii jiranii fuulduraafis deebinee akka gaafannu abdiin qabaa isaanis maamila keenya akka ta'an asumaan gaafannaa yerootti aanuuf ammoo bifa biraatiin walitti dhufuu dandeenya. Fayyaa ta'a isinis galatoomaa isiniin jedha. Fayyaa ta'a. Hadato ayiyo abako abiyo Buleya nambayo sitan himaya wakayo Hadato ayiyo abako abiyo Buleya nambayo sitan himaya wakayo Ya jirubi ya orma Kajita na morma Akamino
dhobsee turaa waaqayyoo muddaa furaa.